hordoftoonni gurreetu bijalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koo dhagalataa rabbii baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kana haraa taatan like subscribe gochuudhaan na gargaaraa jechuudha. Har'a gurree maal qabattee dhufte jechuun keessanii oolu viidiyoo aarii fi tokko qabadhee innis waa'ee Sumayyaaf Saayidoo Roozii jechuudha. Jaroota kana lamaan gidduutti Rooziitu miidhamaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii Rooziin Saayidoo jibbitee jirti. Sababni isheen Saayidoo jibbiteef immoo maalidha? Viidiyoo irratti himamee jira jechuudha. Sababni isheen jibbitee sun viidiyoon sun jira. Malumne bakka mana fidde maal jettee fidde? Duraan si jaaladha na foto malee jedhati kasumii dhugaa ture barsi. Asiif summiin dhuynen. Ani siisa hin beeku yuusaa yoom summii dhugee beekan. An jaalala Sumayyaa summii na obaase malee jaalala summii na obaase. Sumayyaa jaalatee. Sumayyaan jaaladhe summii dhugeen. Maal Sumayyaa si fuuti atumaan fuudhe. Sumayyaan jaaladhe summii dhugee sinja. Ati maal jettee karaa kana fidde? Saayidoo. Wakii deemna naan jettee fidde. Chaanoon tu saadii damee afu. Araan Saayidoo hin jenne Sumayyaa jedhe malee. Akkuma argaa jirtan Sumayyaa. Mee hordoftoota kiyya sin maal jettu? Egaa gaafa birrii mormaa Saayidoo Sumayyaanii Rooziif kenniteeti Rooziini Saayidoo akka jibbite'a jechuudha dubbiin dubbatamaa jiru. Wanti kun garamitti deemaa jira? Sumayyaan birrii mormaa sanatti maal gooteetu Roozii laatte? Birrii mormaa sun maal qabaa? Anatti gaaffii maal rakkoo? Komentii ishee jalatti illee gaafa sana birrii mormaa kun rakkoo cimaa qabaa kan jedhan namoonni baay'een dudubbachaa turanii bartanii bakka jira miti wanta akka sihirii jechuudha wanta akka dubbachuuf iyyuu nu ulfaata dhugaa rabbii kanaa jechuudha. Hin beeku rabbitu beeka mitiiree nuti hin beeknu garuu immoo dhugaa rabbii Rooziin gidduu isaaniitti miidhamaa jirti jechuudha. Miskiina mucaa miskiinni miidhamaa jirti argaa jirtan miti amma isheen Saayidoo jibbitee jirti jechuudha. Kunoo Saayidoo ijaan argaa kee barbaadu jechaa jirti. Saayidoon immoo birrii mormaa kana of sirraa baasna jechaa ni jira. Nollal takoi dhugaa. Duraan rifeensi qabda misamiyyoo Saayidoo amma rifeensi kan qabaate. Lakkoosu jirta kootu salaam. Ara salaamoon. Ara salaamoon. Wallahi salaamoon. Inti sigi amma duraan Saayidoodha. Jecha tolkuun barbaadan anna sitti meen. Maal jettee karaa kan fidde? Saayidoo bar Sumayyaa miti abibti maal taate? Gattaa hin rimne gargaartee ganama kaa. Dhugaan birrii mormaas waa qabu akka. Oomuta kan qabu. Birriitu mormaa baay'ee jaalladha. Deemaa jira dubbiin kuni gara Sumayyaatti deemaara. Sumayyaan immoo birrii sana irratti maal akka goote isheetu beeka. Sirraa fuutee darbite. Isheetu beeka. Kana goote jechuun hin dandeenyu. Garuu immoo jechuudha birrii mormaa barbaadee argaa baasanii baay'ee gaariidha. Maaliif meebii gara sammuu isheetti deebi'uu dandeessi jechuudha. Akkuma argaa jirtan Sumayyaan yoo Saayidoonii iddoo tokko deeme duuba isaarra deemti jechuudha. Kana dura Sumayyaadhaan kan ari'u Saayidoodha. Amma immoo Saayidoo kan ari'u Sumayyaa. Kinoo firaan. Innaa dubbiin kun garamitti deemaa jira tara wal ari'aa jirani jechuudha. Geen bakka Roozii gidduu keessanii baasaa Roozii najjesinaa mucaa miskiina dhugaa rabbii. Barbaadun baasee maaliif narraa baaftamaa? Waan beektu dhugaa rabbii kana innaa gidduu keessanii baasaa mucaa boqonnaa laadhaa. Amma isheen Saayidoo akka arguun barbaanidha kan isheen jechaa jirtu akka maaliif narraa baafta? Jibbitee jirti si jibbee jira. Jechaani jirti wanta kana dura qalabatii walii goonaanii faayidhanna jame sana hundumaayyuu isheen amma sammuu ishee keessaa haxooftee balleesteetti. Sinii galee egaa gaafa birrii booddee badeeraa 00 ta'eera Sumayyaan 00 gooteetti jechuudha. Sammuu mucaa geengoo gooteetti jechuudha. Isa yaadaa ture geengoo gooteetti. Maal jettu hordoftoota kiyya mee garamitti deemaa maal jenna maal dubbanna? Garamitti deemaa jirra? Bukan argamu jibbatu kanaan durallee beektu Itoophiyaan garamitti deemaa jirti nan gara hoolotaatti deemaa jirti. Anna garamitti deemaa jirti gaaffii koo sagalee geeffatu. Ara nama narraabsini tasgabbaa'ii maal taate? Saayidoodha. Ara kun Saayidoo miti kun hattuudha. Hattuu onni namaa meeqa hattu? Roozaan Saayidii noo laalte? Saayidoo mitati. Summii dhudeen nuuf dhude. Ani Sumayyaadhaan jedhe Sumayyaarra jaalaltee qabde Sumayyaaf jecha summii san guutuu dhuge. Saayidoo dhaaf dhugaadha. Saayidii hin beektu? Hin beeku anta kaarkee hin beeku. Saayidoo moo? Hin beeku.
Isa kan dhufee duraan beekon. Hai. Inni bicha kana waan manaa baa'u loonatti dhufe nama fakkaata. Kiyya akkuma aggeeffachaa jirtanii jechuudha. Sumayyaani birrii mormaa kana kan kennitee fi sababa maaliidha? Sijammar dammoo mormaa binnee sana waliin deemnee binnee ጓደኞታ ኮፊ ጓደኞታ ሮዚidha ana Kalasa abbo qorichi kan taane godhe ka. Bara qorichi sana sinfaana bitateetti taanaani digaamees manatti lakkastaati. Rabaste kennuufi maaltu fide? Yeroon argitu qofa. Mushkila kibiira hada wushu yaani Pakai safa kana bare jarke. Yeroon argitu qofa ma. Yeroon argitu qofa. Ana adda mana bang ya tokko argama arge yumbe kono Sumayya pakai safa jira. Mucayyoo gidduu keessaniiti baasaa mucayyoo gidduu keessaniiti mubii. Sumayya Saido kana godhata bulti. An Saido beeku Sumayya ko waa mana Saido sabbe ka takka arge yumbe kono jireenya kee keessatti Saido. Mucayyoon gidduu keessaniiti huucoota. Mayum beeku yon. Inni esa argiteen beeku. Bikana An amillee arguun barbaadu badee haadha awuzu billah. Saidoo dirqama nama sheekaa bira geessu. Ani sheekallee barbaadu isallee barbaadu. Awuzu billah sheeni maalin? Isallee barbaadu sheekallee argaan barbaadu. Sheeka bira si geessa. Haaraan barbaadu. Ati eessa na beekana geessita? Eessa qaraati? Eessa qaraati? Ani mu. Asu. Amma karaa godhi deemu. Me amma qoosaa dhiisi kottu kottu. Haaraan sitti buusuun barbaadu achi mana dhaabadde. Maaluma taate kottu. Ooyi si argu yumma. Salama bisaa fuudhi bira dindeemna baqa bira tarraa. Salaama maal fuudhi sittuu na fide namicha hin qaraa manaa baana dhufe gaaf tokko argee beekaa jeessa argee yoon beekon. Biguyyaa keessatti dhufeemi. Manaa baana awuzu billah. Mariaan Zahireen beeku. Isaan dhufe qara. Saidoo Roozii. Haara kun Saidoo miti ganan tuqina ana Saidoo eessatti beekaa. Saidoo Sumayyaa beekaa malee Saidoo beekon. Nan beektu. Sin beekoo eessa si beekan qara. Me kottu takkaan amma dhuyoo na. Maali si amma addama? Maal mana na qabda si amma addan? Konna salaam takkaan amma dhuyoo. Haara si salaamu ani. Ma. Haara salaamu. Kottu takkaan amma rabu. Inni wayi ani salaamu. Anu wayicha sumii dhugaa turte ara. Siif jecha Sumayyaa dhugaa ture. Sumayyaa dhugaa ture malee siif jecha sumii maaliif dhugama? Maaliif dhiiraaf ishee sumii dhugaan dhalaadhaaf sumii dhuga malee? Sumayyaadhaaf jecha sumii dhuga malee siif sumii dhuge? Sumayyaa maaliif dhugde? Hin jaalladhaa Sumayyaa baay'ee jaalladhaani. Isii malee jiraachuu hin danda'u jedhetini isii dhabuurra uf dhaboo jedhee Sumayyaaf jedhee sumii dhuge siif jedhe dhuge agartee Sumayyaa jecha sumii dhuge malee siif dhuge Sumayyaa guyyaarraa laali fatoo isii asirra maxxanfadhee osoo hin laalin oolee hin beeku. Me as kee fotoon sana. Yaaraan barbaadu si argu nan tuqin harkaanan nan tuqin narraa deeman. Rakkoo maan kee maalati? Rakkoo takka hin qabu si rakkoo qabu malee. Akkam gooti saada mucoo. Maal godhe wanta kayyuun gooni. Maal jechuudha kun? Birri sana achumaan darbitee ana eega akkana taate maati osoo itti na baasin natti himtu? An birrii fuudhee darbee jira. Osoo itti na baasin natti himtu? Rabbi garaa kan keessee haa baasu. Maaliif na baasa maa? Maaliif na baasa garaan kee fayyaa qaba kan keessee haa baasu? Roozii ana Saidoo. Kan keessee haa baasu kiyya maaliif na baasa maa? Waa hee xoo'ee dhuge seetamoo. Fayyaan qaba. Saidoo miti akkana nanaatti hin dubbatin. Jeesu deemti Saidoo. Raafuun waan kana. Dan rakkee namoota kana fuudhuun barbaadu fuudhuun bakka ani fuudhuun irraa deemanii maa wajjin hin barbaadu. Fuudhuun natti narraa deem bakkaan. Haayi. Dirqamaan Saidoo asii miti ati Sumayyaadhaas hin jee. Manatti beena. Sumayyaadhaan hin barbaadu. Nu wajjin mana galtaa beena. Hin barbaadu. Nu wajjin mana galtaa. Galu mana keessan gala deeman gadal gibaa naante. Inni lamin hin digibaa. Inni diskii abran beetan. Hin barbaadu. Ayfalli gimini. Ante ሰውየው ከየት መጣ? ሂድና ጎንደር ተመለስ አንተ። እኔ አዎ ሂድና ጎንደር ተመለስ። ሚስቴ እኮ ከጎንደር መጣ አዲስ አበባ ነው ያለችው ከአንቺ ጋር ነው ያለችው። የምን የት ስሚ ምንድን ነው ያንቺ ሚስት? ሱመያ ሱመያ የኔ ቆንጆ ናት። አንተ ስላሉን በርባዶ የትይድራ ጎረቲ ሮዛ خلاص እኮ ጅራ ሸከ አረነ ዱኩም ና ሸከ ፈርፋ ዋም መርመር ጅሩ ከነ ሰራ ባስነ ሸከ ብረ ሲገሱ ከመ አረ ሸከ ብረ ዳቁም በርባዶ ሸከ ለንጃለዱ ሲማራዩን በሆኒ ሃይ አና ወነ ቤታ እኔ ፈከታ ሲሲቤ ጋታርሳ ታዳዳቲ ሃይ አኖ Saidoo ዳር አራ Saidoo miti አነ ሙጫ ቪዲዮ ሲሙልሱ ሱሚና ዱይደ አና ቆርጭ ነኛ ተ አንሲ ጀቸ ሱሚን ዱይነ ቢዳታ ነፉዲ አቱርቴ በር አኒስ ነፉ ጋፋ አመርቲ ሲጎርሰ አንሲ ሱመያና አፉቱ ጀደ መለ Sumayyaa kam fuudhee. Sumayyaa Sumayyaa jecha malee ani yoom Saidoo jedhe summi dhuge beekan asra Sumayyaan jaalladhe Sumayyaa jedhe maraadhe halkan guyyaa hirriba dhabe